keessaku wannamale jalalisa keessaku wannamale anomarane ofisi walaale. Barsiisuun kuni fayyinaan akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka dhufnu kan godhe akkuma Ximooxiyoos gara fayyinaa akka dhufu kan isa godhe barumsa, beekumsa, ogummaa dubbii Waaqayyoo kenneefidha. Daa'imummaa isaatirraa akka argaa jiru. Haadha isaa jala taa'ee Ximooxiyoos akka barate, Ximooxiyoos kun nama dargaggeessa akka ta'e, haadha isaatirraa akka barate, abbaan isaa nama biyya biraa, haati isaa nama biyya biraa akka ta'e illee seenaa Ximooxiyoos irraa argina. Garuu namni kun dargaggeessa ta'e, Phaawulos jala taa'ee barate, haadha isaatirraa barate gara kiristaanummaatti dhufee hojii Waaqayyootu hojii gurguddaa akka hojjete dubbii Waaqayyooti irraa argina. Garuu jalqabatti dubbii Waaqayyoo kana ittiin hojjechuu, ittiin dhimma bahuu, ittiin Waaqa ittiin galateeffachuu fi ergaa Waaqaa ittiin deemuu dura ogummaa ittiin argatanii ittiin fayyuudhaaf isa nama barbaachisa. Kanaaf ka'umsi waa hundaa yeroo hundayyuu dubbii Waaqayyoo ta'aa jechuudha. Ka'umsa duwwaa miti immoo jireenya illee kan ta'u isuma. Ulfinni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf barsiisuudhaaf illee barbaachisaa kan ta'u kana. Barsiisuun kun maaliif? Fayyinaaf. Argitanii akka hubattullee mucummaa keetirraa kan si godhe kana kan jedhee Phaawulos itti dubbatu lakkoofsa 15 kanarratti dubbii Waaqayyoo kanatu akka baratu godhe. Dubbii Waaqayyoo kanatu ogummaa isaaf kenne. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kun nama keessatti amantaa uuma saba Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo kun aangoo maalii qaba jechuudha? It can produce faith. Nama keessatti amantaa uumuudhaaf aangoo qaba. Akkanumatti dubbii namaa miti. Xalayaa namaa miti. Fedhii namaa miti. Yeroo dubbii Waaqayyoo dubbatamu wanna tokko uumuudhaaf aangoo qaba. Akkuma Waaqayyoon jalqaba irratti lafaa fi bantii Waaqaa uume akka dubbii Waaqayyoo jedhu bantii Waaqaatiif lafa uume akka jedhu har'allee Waaqayyoon karaa dubbii isaatiin yeroo dubbatu waan tokko uumuudhaaf aangoo guutuu qaba. Nama keessatti waan tokko uumuudhaaf dandeettii qaba jechuudha. Kanaaf Ximooxiyoos kan ittiin fayyee kan ittiin gara Gooftaa dhufe dubbii Waaqayyoo akka ta'e sirraa argina. Kanaaf Isaayyaas 55:10-11 maal jedhaa? Roobni baddaa garroobu cabbiin lafarra jiru waa hundumti kuni waa tokko otoo magarsiin waan tokko otoo laaffisiin kan waaqarraa gabbu'e kun roobni kun kan lafarraa gabbu'e kun lafa kan otoo hin jiisin otoo waa tokko magarsiin hin hafaayii jedha Isaayyaas. Akkuma kana dubbii afaan Waaqayyootii bahe kun otoo waan hojjetin akkamitti hafaa jedha. Argitanii? Roobni otoo roobee waa tokko laaffisiin lafa tokko otoo hin jiisin otoo mul'atiin baddaa gabbu'ee gidduu kanatti hafu hin jiru. Hagammaa agabeennutti. Dubbiin afaan Waaqayyootii bahe illee akkuma kana otoo waa tokko hojjetin hin hafuu jedha. Akkanumatti asin deebi'u natti jedha Gooftaan yeroo dubbatu. Dubbiin ani dubbadhe otoo waan hojjetin otoo ani ergaan ani erge fedhiin ani yaade bakka ani akka ga'u barbaade otoo hin gahin akkanumaan hin deebi'u. Gatii malee asin deebi'u. Roobni roobee waan tokko otoo magarsuudhaaf hin hafin. Kanaaf yeroo hundayyuu kan yaadachuun irra jiraatu maali? Wanni Waaqayyoon dubbate, dubbiin Waaqni dubbate, karaa dubbii isaatiin wanni dubbatame, sagaleen isaa dubbiin isaa kuni otoo waan uumin hin hafu. Kanaaf Yaaqoob 1:18 irratti maal jedhaa? Nuyyuu karaa dhugaa Waaqayyootiin dhalannee jedha. We born by the word of truth. Nu mataa keenya kan dhalanne karaa dubbii dhugaa Waaqayyootiin yookaan dubbii Waaqayyootiin jedha. Saba Waaqayyoo kan dhalanne nuyi argitanii dubbii dhugaarra dhalanne, dubbii dhugaa dhageenye, fayyina Gooftaa karaa dubbii isaatiin dhageenye isaan fayyine. Kanaaf jalqaba yeroo kana dhageenye fayyinee jedha Yaaqoob yeroo dubbatu waldaa isaatti yookaan waldaa yeroo san turetti. Asumarratti waan biraa kaasuu kan dandeenyu maalidhaa? Phaawulos Matsaafa Roomee warra Roomee kanatti yeroo dubbatu maal jedhaani? Warra Roomee boqonnaa 10:17 irratti amanuun karaa dubbii Waaqayyootiin fayyuun karaa dubbii Waaqayyootiin dubbii Waaqayyoo immoo kan argamu yookaan amantaan kan argamu karaa dubbii Waaqayyootiin. ማመን ከመስማት ነው መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ጀራ ማሬ ከእግዚአብሔር ቃል ለኝ ጀራ ፋና ማሪፋቲ ከናፍ ዱቢ ዋቀዮ ከነራ ማሊ ኢቲን ፈይና ጀቹ አመንታ ከን ኢቲን አርገኑ ዱቢ ዋቀዮ ተራከተ እስራርግና ጀቹ ከናፍ ጎፍተን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ 5:24 ማል ጀረ ዱቢን አፋን ኮቲ በይ ነማ ከሰት ጅሬኛ በረበራከን argitani gara dubbii waaqayyooti namni yeroo fayyu jireenya bara argata. Namni gara waaqayyootti dhufu tokko waaqayyootti amanu tokko gara dubbii waaqayyooti yeroo dhufu jireenya bara argata. Ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf
Nu yeroo hundayyuu wanna goonuu hundumtuu hangodhamuu qabu, kan yaadamuu qabu, kan irratti kadhatamuu qabu, kan waaqa ittiin galateeffamuu qabu, waa hundi an ta'uu qabu akka dubbii waaqayyootti ta'uutu irra jiraataa jechuudha. Karas dubbii karaa adda addaatiin olaallu dubbii waaqayyoo nama bira gahee fiixa bahuu kan danda'u, biyyi tokkollee kan ittiin buluu danda'u, biyyi tokkollee kan ittiin jireenya isaa yookaan immoo karaa isaa sirreeffachuu danda'u akka dubbii waaqayyootti akka ta'e dagachuun nurra hin jiraatu. Waaqayyoon kan nama qunnamu, waaqayyoon kan namatti dubbatu akka dubbii isaatti, waaqayyoon kan nama karaarra buusu akka dubbii isaatti, waaqayyoon kan nama eebbisu akka dubbii isaatti, waaqayyoon nama communicate kan godhu karaa dubbii isaatti, waaqayyoon akka dubbii isaatti. Biyya tokko deemtanii akka seera biyya saniitti bultu. Namni Noorz Ameerikaa jiraatu tokko akka nama Noorz Ameerikaatti jiraata. Akka nama biyya Itoophiyaa jirutti hin jiraatu. Namni biyya Itoophiyaa jiraatu tokko sirna seera biyya Itoophiyaa keessa jiraatutti jiraata. Namni biyya Jibuutii jiraatu tokko seera Jibuutitti jiraata. Seera tiraafikii biyya sanii, seera immigireeshinii biyya sanii, seera maatii biyya sanii, seera taaksii biyya sanii kabajee kan jiraatu akka biyya saniitti. Waaqayyoollee namni waaqeffachuu barbaadu tokko akka dubbii isaatti isatti dhufuun akka dubbii isaatti jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Yookaan dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu istaandaardii waaqaatiin ala, istaandaardii waaqaatiin ala, dubbii waaqayyootiin ala, dubbii waaqayyoo jechuun istaandaardii waaqayyoo jechuudha. Istaandaardii waaqaatiin ala jiraachuudhaan waaqattan amana, dubbii waaqan hojjedha, karaa waaqarran deema jedhanii dubbachuun akkanuma na dhabsiisuudha jechuudha. Yookaan immoo akkanuma faallaa waaqaa deemudha. Inni immoo firdii qaba malee eebban qabu. Waaqayyoon kanarraan waan oolcheef ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu kan yaadachuun nurra jiraatu maali? Nu waaqatti amannee gara gooftaa Yesuus Kiristoos keenya akka fayyinu kan nu godhe dubbii waaqaati. Instrumentii waaqaa ta'ee akka gara waaqatti dhufnu kan nu godhe hafuurri qulqulluun kan itti fayyadame dubbii isaati. Argitanii gooftaa Yesuus Kiristoos du'uu isaa, fannifamuu isaa, du'aa ka'uu isaa, lafa kanarra saniin dura jiraachuu isaa hannutti dubbatame bara saniin jiru waggaa 2000 dura kan raawwatame. Garuu gara dubbii isaatti nu bira gawaan ga'eef hin amannee jechuudha. Amannee fayyine. Warra argan caalaa warra amanan eebbifamtoota mitiree ulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Arginee nama ergannee bira erginee yookaan riisarchii adda addaatiin otoo hin ta'in dubbii waaqayyoon karaa macaafa qulqulluu nutti dubbate amanuudhaaf fayyanne saba waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu namoonni fayyan karaa kanaan akka fayyan irraanfachuun nurra hin jiraatu. Karaa kanaan fayyan namoonni fayyan. Inni kun immoo akkanumatti duwwaa otoo hin ta'in akka ittiin guddannullee waaqayyoon immoo ajaja nuu kenneera. Argitee dubbii waaqayyoo kana ittiin fayyu duwwaa otoo hin ta'in ittiin ijoollee isaa ta'uu otoo hin ta'in ittiin dhaabachuu duwwaa otoo hin ta'in akka ittiin guddannullee waaqayyoon ajaja nuu kennee jira. Phexros ergaa Phexros 2:3 irratti maal jedhaa? Gara ayyaana waaqayyootiin guddadhaa. Gara ayyaana waaqayyootti guddadhaa. Ajaja argitanii kun. Yohaannis kanuma ergaa isaa Yohaannis yeroo darbe isinitti dubbachaa akkan ture ergaa jalqabaa boqonnaa 2:12-13 maal jedhe? Isin ijoollota nana dhiifamni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan isinii godhameef isinii fancaafadha. Isin dargaggoota nana dubbii waaqayyoo isin keessa waan jiruuf diinota waan mootaniif isinii fancaafadha. Isin abboota nana jalqabaarraa jalqabee waan jiru waan beektaniif isinii fancaafadha. Argitanii sadarkaa akkamitti akka kaa'u? Ijoollee, dargaggeessa, abbootii afuuran jechuudha. Hierarkiin yookaan akkaataan itti kaa'ame kun. Kanaaf guddachuun illee karaa dubbii waaqayyootiin akka barbaachisaa ta'e asirraa arguu dandeenya. Phexros gara biraatiin maal jedhe? Ergaa Phexros inni jalqabaa boqonnaa 2:2 irratti isin akkuma daa'imni aannan barbaadu aannan barbaada. Daa'imni yoo dhalatte maal barbaaddi? Aannan barbaaddi. Gara haadhaa keessaa yeroo baatu, hospitaala keessatti yeroo dhalattu, mana keessatti yeroo dhalattu daa'imni inni jalqabaa yookaan immoo itti aanee wanni ishiin gootu maal ergaa addunyaa kanatti simatamte booda iji ishee otoo hin banamin aannan barbaaddi. Maal ta'uudhaaf? Jiraachuudhaaf, dhaabachuudhaaf yookaan immoo jireenyi sarvaayiv gochuudhaaf addunyaa kana keessa turuudhaaf wanni ishiin jalqaba gootu maal? Iji illee yoo banamuu baate afaaniin aannan barbaaddi. Harma haadhaa barbaaddi. Harma haadhaa kana yeroo argitu os jetti, hinooti. Hodhuun kun akka ishii jiraachisu, akka ishiin exist gootu, akka ishiin lafa kanarra turuu dandeessu, akka ishii dandeessu beekti. Kanaaf maal jechaa jira? Anaalojii kanarraa akka fudhatu Phexrosi isinillee akkuma daa'imaa dubbii waaqayyoo barbaada. Namni dubbii waaqayyoo barbaadu hin guddata. Dubbii waaqayyoo namni nyaatu hin guddata. Kanaaf fiizikalii namni nyaata barbaada. Nama guddaallee yoo ta'e jiraachuudhaaf, dhaabachuudhaaf, deemuudhaaf hin dhuga, hin nyaata. Dubbii waaqayyoo akkuma kana barbaaduutti irra jiraata. Otherwise namni guddachuu hin danda'u. Namni otoo hin guddatin lafa kanarraa immoo darbuun baay'ee nama gaddisiisa. Daa'imni otoo hin dhalattee, guddattee,
bakka warri yaadu, bakka maatii yaadu, bakka waaqayyoon ishee karoorse otoo hin gahin karaa irratti yeroo haftu baay'ee nama gaddisiisa. Atleast namni bara umurii dheeraa jiraatee waggaa 80-90 sanii ol jiraatee yeroo lafa kanarraa darbu akka foonitti gaarii ta'a. Nama waaqaa ta'u bakka waaqayyoon karoorsetti ijoollummaa irraa isaa ta'u bakka fee yoo deemu ija waaqayyootiin yoo ta'e garaagarummaa hin qabu nama waaqaa bakka ta'e jirutti. Garuu namni otoo hin guddatin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhalatee isa amanee bara hundayyuu ijoollee ta'e yeroo jiraatu. Ammallee ijoollee, bara dhufullee ijoollee, bara taanullee ijoollee kun nama gaddisiisa saba waaqayyo. Kana keessaa waaqayyoon nu haa baasu. Kanaaf seexan akka barbaade nutti taphachuu kan danda'u. Nama guddate, nama fooniin guddate umriinsaa daddabalaa deeme nama hundumtuu bakka dhufee sodaachisuu hin danda'u. Namni karaarra deemu sodaachisuu hin danda'u. Wanni hundumtuu sodaachisuu hin danda'u. Argitanii maaliif maachuriitii qabaa qaamni isaa waan tokko ofirraa dhowwuu akka danda'u beeka waan ta'eef konfidensii qaba. Akkuma kana hafuuranillee namni hafuuran guddate seexan akka barbaade dhufee attaakisa godhuu hin danda'u. Seexanni karaa barbaadeen nama isatti argee mana isaatii waamee karaa barbaadeen isa maatii isaa jeequu hin danda'u, sammuu isaa jeequu hin danda'u, qabeenya isaa jeequu hin danda'u. Kanaaf har'a namoonni dogoggora adda addaa keessa galanii asitti bakka akkasiitti kana waan baay'ee gurra namaatti ulfaatu waa'ee maqaa kiristaanatiin ta'u baay'ee kan dhageenyu namoonni hafuuran waan hin guddanneef. Seexanni immoo nama hafuuran guddanne kana barbaada. Waldaa keenya keessatti yeroo hunda seexanni kan ittiin attaak nu godhuu barbaadu. Maatii keessatti, Baayibil istadii keenya keessatti, bakka jireenyaa, bakka hojii keenyatti seexanni attaak godhuu kan barbaadu. Nama hafuuran hin guddanne barbaadeeti ijoollee. Yeeyyiin argitanii yookaan immoo qabaroon jedhamu kun barbaaddee kan nyaatu dura ilmoo hoolaati. Maaliif gurguddaan haga tokko ofirraa dha'uu kaachuu jalaa bahuu danda'a. Bineensa yeroo argitan waan xixiqqaa jalaa barbaadee nyaata. Ilmoo nyaata. Baay'ee nama gaddisiisa bineensi yeroo ilmoo nyaatu. Seexanni akkuma kana nama hafuuran hin guddanne barbaada. Umuriidha nama waggaa 70-80 sanii ol ta'uu dandeenya garuu yeroo hundayyuu seexanni kan barbaadu maalidha? Nama hafuuran hin guddanne attaak godhuu barbaada. Argitanii saba waaqayyo jireenya keessan waan akka itti fayyadamuu barbaaddu, jireenya keessan gammachuun akka keessa guutu barbaaddu, jireenya keessan waaqayyoon akka dhimma itti ba'u barbaaddu, hafuuran guddachuuf yeroo hundayyuu akkuma Phexros dubbate dubbii waaqayyoo nyaadhaa ittiin guddadhaa kana baradhaa. Argitanii nyaadhaa dhugaa jechuun kuni baradhaadha. Namni yeroo hundayyuu dubbii waaqayyoo kana karaa daddaatiin barata. Karaa daddaatiin barata. Argitanii maatimaatikaal kaalkuleeshinii jechuun miti. Matsaafni kuni chaaptarii meeqa qabaa? Matsaafa of course matsaafni keenya matsaafa walitti karaa daddaatiin walitti kaanoon ta'edha. Kanaaf matsaafa 66 jennee waamna. Chaaptarii meeqa qabaa? Argitee chaaptariin kunillee kan bahe bara dheeraa booda. Matsaafni afaan Giriikiitiif afaan Ibruutiin katabame chaaptariin qabu, versiin qabu gixxim jedhee katabamee arguu dandeessu. Garuu akka namatti tolutti waaqayyoon yeroodhaa gara yerootti karaa namootaatiin wanni kun boqannaadhaan lakkoofsan addaan bahee namoonni amma lakkoofsa kana beekuu jechuu miti barachuu jechuun inni barbaachisaa ta'uu danda'a. Lakkoofsa beekuu ta'a, boqannaa beekuu barbaachisaa ta'a, hagam akka matsaafni kun seenaa qabu beekuun barbaachisaa ta'uu danda'a. Hunda caalaa garuu hafuuran waaqayyoon karoora yaada wiiliin nu qabu hubachuudhaan guddachuu jechuudha. Dubbii waaqayyootiin guddachuu jechuun. Maatimaatikaal yookaan immoo akaademikaalii baratanii guddachuu jechuun miti. Inni barbaachisaa ta'uu danda'a. Kanaaf kuni bakka hin jirretti macaafa hafuuraa ta'uu hin danda'u. Dubbii hafuuraa ta'uu hin danda'u saba waaqayyoo. Kanaaf kanaan dubbii waaqayyoo laallaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dubbii waaqayyoo kana maal barsiise? Mee waan tokko tokko haa kaafnu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa afaan isaa keessaa kan bahe barumsi waa'ee dubbii waaqayyoo maal jedhe yeroo lafa kanarra ture. Matsaafa Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti argitanii lakkoofsa 8 kuni erga wanni baay'een dubbatame booda bira gaheeti gooftaan keenya kan dubbate gabaabsee dubbachuufani. Waa'ee sanyiiti nama sanyii facaasu. Namni sanyii facaasu kuni dubbii waaqayyoo akkasitti ibse gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Sanyiin kuni dubbii waaqayyooti. Lafti immoo nama. Sanyiin tokko tokko karaa irratti kufee jira. Sanyiin tokko tokko biyya gogogaa irratti kufee jira. Sanyiin tokko tokko bakka biyya gaarii irratti yookaan lafa gaarii irratti biyya gaarii irratti bu'ee jira. Argitee sadarkaan kaayisa dhuma lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Inni biyya gaarii irratti bu'ee sanyii kenne, dachaadhaan kenne, dhibbaan kenne, 60 kenne jedha. Maaliif akkana jedha? Bakka biyya gaarii irratti kan buune kun karaa irratti kan bu'e simbirri fudhaannattee jedha. Bakka biyya gogogaa irratti kan bu'e kun margee okumaa sanyii kennuu hin dandeenye yookaan firee kennuu hin dandeenye jedha. Argitanii dubbii waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu barbaachisummaan isaa hagam akka guddaa ta'e asirraa kaanee hubachuu dandeenya.
Argite dubbii waaqaa bakka sirrii yeroo argatu, akkaataa sirriin yeroo hubannu, akkaataa sirriidhaan yeroo keessa keenya jiraatu wanni margus dachaan ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf amma namoota irraa jireenya isaaniitti irraa wanna gaarii arguu kan dadhabu. Isaan irraa dubbii gaarii arguu afaan isaanii keessaa argite kiristinaa fakkaatee kiristinaa uffatee wanni garaagaraa gara jireenya ilmoo namaa kan dhufu kun karaa kanaan waan ta'eef. Inni itti jiru maalidhaa? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate dubbiin koo darbuurra addunyaan kun yookaan immoo waaqni fi lafti kun haa darbuu jedhe. Samaayinaa midir biyaalfuu shaala. Qaalee kam yaalfu. Yookaan argitanii dubbii waaqayyoo hagam akka ulfaataa ta'e, dubbii waaqayyoon hagam akka dubbii isaatiif koonsarnii guddaa qabu, dubbii waaqayyoo kakuu guddaa akkamitti akka qabu asirraa hubachuu dandeenya. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dubbii waaqayyoo kan dubbate. Isaayyaas illee kan dubbate. Isaayyaas maal jedhe? Isin hagamii illee xurooftanii cubbuudhaan hagamii illee cubbuun keessan isin diimesse waaqayyoon isin akka cabbii isin qulqulleessuu danda'a gara waaqayyoo deebi'aa jedha. Isaayyaas 1:18 irratti argitan Isaayyaas kan dubbatu kana bara san namoonni baay'ee rakkachaa turan cubbuu keessa seenanii warra Israa'el kun rakkoo baay'ee keessa seenanii bakka giiltii adda addaa rakkina adda addaa keessa galaa turan. Yeroo tokko hin godaanuu, hin deebi'uu, waaqan faallaa deemuu, bu'aacee baay'eetu ture. Isaayyaas maal isaan hin jedhe yeroo san matsaafni Isaayyaas kan dubbatu hagamiyyoo xuriin keessan yookaan immoo cubbuun keessan baay'ee tuulamee keessa darbeeyyuu cubbuun keessan baay'ee haga isin diimessittuu yoo xuriin keessan baay'ate waaqayyoon isin qulqulleessuudhaaf, isin addeessuudhaaf, isin barbaada waan ta'eef gara waaqayyoo as deebi'aa jedha. Haaleluyyaa. Har'allee hagam cubbuun kee yoo baay'ate, hagam faallummaa waaqan deemte yeroo baay'ate. Kanaan dura waaqa amanuu dhiisii amma waaqayyootti gara sirriitiin yoo deebite waaqayyoo si qulqulleessee harka isaatti ilmoo isaa si godhachuudhaaf waaqayyoo si barbaada. Ulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf dubbii waaqayyootiin guddachuudhaaf akkuma dura isinii kaase intellectual understanding yookaan waa'ee mataa miti jechuu kooti. Jaalala waaqayyootiin guddachuudha. Sammuudhaan waaqayyoo keenya, gooftaa keenya, immooshinii keenyaan, tootaalitii keenyaan, walumaa gala waan qabnu hundumaan sammuu keenyaan, immooshinii keenyaan, yaada keenyaan, humna keenyaan jaalala waaqayyoof qabnuun guddachuu jechuudha. Ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf waa'een barsiisummaa kuni dubbii guddaadhaa jechuudha. Dubbii waaqayyoo barsiifna akkuma Ximooxiyoosiin gooftaan keenya dubbachaa jiru mucummaa keetirraa kaaseen jedhu nulee mucummaa keenyarraa kaanee dubbii waaqayyootiin akka guddannu barumsa waaqayyoo argachuun ogummaa isaa argachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaa maalidhaa? Kan irraa arginu argitanii inni waaqayyoon yeroo hundayyuu nutti dubbatu. Fayyinni waaqayyoon nutti dubbatu kun karaa kanaan akka guddatu. Inni gara biraa maalidhaa? Inni lammaffaa kanaan wal fakkaataa kan ta'u barumsa akkuma nama isinii kaase. Inni duraa ittiin kan fayyuun inni kun immoo barumsi waaqayyoo maal akka ta'e. Argitanii barumsi waaqayyoo inni guddaan tokko yookaan dubbii waaqayyoo maalidhaa? Barumsa sirrii barachuun barbaachisaadha saba waaqayyoo. Barumsi gosa baay'eetu jira waan ta'eef. Kanaaf maal jedhaa Ximooxiyoos 2:2-4 irratti barumsa qajeeloo ta'e baradhaa. Barumsa qajeeloo ta'e baradhaa. Tiitoo 2:1 irratti maal jedhaa? Dirqama qabdu you must teach sound doctrine. Ati Tiitoon barumsa qajeeloo qabu barsiisuun, itti dubbachuun, itti lallabuun dirqama ta'a. Barsiisa sirrii jechuudha. Barumsa sirrii hin taane jira. Bara kana akkuma irra deddeebi'ee isinitti dubbachaa ture barumsi jalaa baay'eetu jira. Dhugaa fakkaatee, dhugaa uffatee akkuma Phexros dubbate sobni baay'een dhugaadhaan wal makee isinitti dhufa akkuma jedhe wangeela fakkaatee argitanii namoota beeknuun namoota karaa adda addaatiin dhufaniin barumsa wangeelaa kana nu harkaa laaffisuudhaaf karaa jireenya keenyatti kan dhufan barumsi dogoggoraa baay'eetu jira. Kanaaf barumsa sirrii kana barsiisi jedha. Waan tokko isinitti dubbachuudhaaf barumsa dogoggoraa hubachuudhaaf akkamitti dandeenyaa jedhu namoonni na gaafatu yookaan ofillee gaafachaa jiraachuu dandeessu. Baay'ee salphaadha deebiin isaa. Barumsa dogoggoraa barachuudhaaf barumsi dogoggoraa kamtu sirriidha kamtu sirrii miti jettanii addaan baafachuu barbaaddan wanni tokko maal inni wangeela barachuudha. Wangeela namni baratu dubbiin dogoggoraa maal akka ta'e awutomaatikaalii hin beekaa jechuudha. Kanaaf barumsi dogoggoraa abaluutu barsiisamoo waldaa kamtu barsiisa jennee kana hunduma irra deemnee barachuudhaaf yeroo isin qabnu haalli isaa isin eeyyamu. Kanaaf kan sirrii ta'us waaqayyoonis instiraaktii kan nu godhe akka barannu akka ittiin dogoggora hubannu kan nu godhe manastiree yookaan immoo argitu daawwitii sirrii waaqayyoon kan nu kaa'e dubbii isaati. Namni dubbii waaqayyoo beeku tokko barumsi dogoggoraa maal akka ta'e awutomaatikaalii hin beekaa jechuudha. Har'a barumsas dogoggoraa fi dogoggora hin taane addaan baafnee beeku wanni irra rakkannuuf maalii fi barumsi sirrii ta'e maal akka ta'e waan hin beekneef. Kanaaf Ximooxiyoosiif Tiitoodhaan Phaawulos barumsa sirrii ta'e
barumsa qajeeloo ta'e barsiisi kan jedhu bara san naannoo Ximooxeesitti ture, naannoo Tiitoonitti ture, barumsa dogoggoraa baay'ee ture naannoo Eeshiyaa kana. Barumsi nama jeequ, barumsi waldaa jeequ, barumsi jal'ina baay'ee qabu naannoo san waan tureef. Kanaaf maal godhi jedha? Barumsa qajeeloo ta'e barsiisi jedha. Kanaaf barumsi qajeeloo hin qabne kuni, barumsi dogoggoraa ta'e kuni karaa adda addaatiin waldaa keessa ture. Yohaannis kanuma dubbata. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 1:1-13 irratti lakkoofsa 1-3 argitanii tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e, ilma waaqaa akka ta'e warri hin amanne fooniin dhalatee lafa kanarra warri hin dhumne barumsa sobaa warra barsiisanii jedha Yohaannis. Namoonni tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara san keessattuu ammallee ergamaa waaqati jedhanii amanu. Nama gaariidha jedhanii amanu. Raajiidha jedhanii amanu. Obboleessa seexanaati jedhanii amanu akka mana isinii kaasaa ture. Kuni farra Kiristoos hundi isaanii walitti qabnee olaalle. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa qulqulluudha, nama qulqulluudha. Waaqatu foon uffatee ilmoo namaa lafa kanarratti cubburraa bituudhaaf jajimentii yookaan immoo adaba waaqaa uffannoo irratti nu duudhaan nu fayyisuudhaaf lafa kanarra dhufe. Waaqa garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jiraataa bara baraati inni du'ee nafu. Haaleluyyaa. Kanaaf ammallee immoo waan adda addaa godhuudhaan legaalizimii adda addaa waan adda addaa raawwachuudhaan miti kan fayyinu saba Waaqayyoo kan jiraannullee kiristaana ta'an yeroo baay'ee rakkinni jiru maalinni kana hoogoote akkas taataa jedhama. Kana hoongodhini akkas hin taatu jedhama. Argitanii akkasitti jiraachuu hin danda'u kiristaan. Of course wanni goonuuf wanni hin goone addaan baanee beekuu qabna. Garuu leegalistii ta'uudhaan miti yookaan nama seeraa ta'uudhaan miti akka warra Fariisiyaanii sana yookaan immoo warra yeroo san gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin turan warra Israa'el sanii yaadattu miti. Bakka wanna baay'ee beekuu, barumsa baay'ee beekuu, teoloojii baay'ee beekuu garuu immoo waan tokko raawwachuudhaan akka mootummaa waaqaa galan yaadaa turan. Akkaataa kana mootummaa waaqaa galuu hin danda'amu jedha gosa dubbii waaqa. Kiristaanitii waan akkasii miti. Kiristaanitii waan tokko amannee goona namni nu argu haa arguu baatu ollaan keenya argu ijoolleen keenya argani amannee goona yeroo hundayyuu amantaadhaan galataan gad of qabuudhaan namna waan arganii miti alarratti baanee kadhannu karaarratti baanee akka namni nu argu nama hafizillee waa kenninu waan tokko illee yeroo goonu akka waaqayyoon nu argu akka namni nu argu waan goonu miti walitti dhufeenyi keenya waaqayyoo wajjin qabu keessa keenya jira ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf barumsa dogoggoraati irraa fagaachuudhaaf illee barumsa sirrii barachuun barbaachisaa kan ta'u. Kanaaf dhuunfaadhaan illee barachuu ta'uu danda'a. Preach the gospel jedha. Preach barumsa kana barachuun dhuunfaadhaan illee gatteenyee barachuudhaaf. Kanaaf dubbii waaqayyoo kana karaa kanaan yeroo barannu dubbiin keenya bakka gahaa deemaa jechuudha saba waaqayyoo. Asirratti fakkeenya tokko isinii kaasuudhaaf bara wayii nama vaakeshiniidhaaf qophaa'aa ture tokkotu waan tokko hojjechaa ture. Wanni hojjechaa ture maali? Vaakeshiniidhaaf birii horii walitti qabachaa ture yookaan immoo bashannana deemuudhaaf nama horii baay'ee hin qabne walitti qabachaa ture walitti qabachaa waggaa tokko ga'ee markabaan deemama bishaan irraa markaba kanarra bahee horii kana kafalee deemuu jalqabanii bakki deeman bakka guyyaa baay'ee fixaa nyaanni illee waa hundumtuu achirraa dhufa. Namni kuni horii kafaleera garuu horii kafaluu daawwaa otoo hin ta'in waan yeroo san nyaachuu danda'ullee qopheeffachaa ture. Akka biyya keenyatti bassoo jechuu dandeenya maal nyaata bara dheeraadhaaf yeroo godaannu karaatti qabannee deemnu jechuudha. Kanaaf namoonni nyaata gaarii yeroo nyaatan namni kun nyaata hin taane nyaata achi keessatti. Argitanii nyaata ofii qabu kana baasee nyaata baay'ee dadhabaa ta'e. Namoonni achirra jiran hundumtuu nyaata gaarii warra achitti sarbiizii kennan dhufanii warri markaba kana gaggeessan dhufanii kennanii fi nyaatu jechuudha. Namichi kuni waan kana waan hin beekneef dubartiin achi keessatti yookaan namni achi keessatti tajaajila kennu tokko dhufee gaafate. Maal barbaaddaa jennaani anumaan barbaadu. Maaliif hin barbaadu horii waan kafalu waan hin qabneef. Ati koo waan tokkoyyuu horii kafaluun sirra hin jiraatu. Nyaata hundumtuu kafalteerta otoo achi hin ka'in kafaltee kifiyyaan kee hundumtuu dhumeera waan ta'eef waan barbaadde ajaddee nyaachuu dhuguu dandeessaa jedheen. Saniin booda namichi kan nyaachuu dhuguu jalqabe jechuudha. Argitanii waan waaqayyoon kana nama hawwatu. Gatii hundumtuu nu kafalameera saba waaqayyo. Gatii hundumtuu nu kafalameera. Gatii kafalame kanaan beekumsaan understanding sirriin jiraachuun garuu dirqama keenya. Hafuurri qulqulluun immoo nu gargaara. Ulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Inni sadaffaan maalidha? Balleessaa hubachiisuuf illee barbaachisaadha. Nama cubbuu keessa jiruuf. Balleessaa hubachiisuuf jedha. Tiitoon maal jedha yookaan Ximooxiyoos kun maal jedha? Hunduma duratti ifadhu nama dogoggora keessa jira. Cubbuu keessa jiran kana. Lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Balleessaa hubachiisuudhaaf nama cubbuu keessa jiru sirreessuudhaaf illee barbaachisaadha. Hunduma fuulduratti ifadhu. Nama hunduma fuulduratti ifachuun kun maalidha? Cabsuun miti sirreessuudhaaf karaatti deebisuudhaaf nama waaqaa godhuudhaaf. Kanaaf yeroo hunda karaa dubbii waaqayyootiin nama karaarra hin jirre, nama qulqullina hin qabne, nama xurii baay'ee keessa jiru, nama bu'aacee keessa jiru karaa dubbii waaqayyootiin maal godhi? Ifadhuuti sirreessi.
dubbii waaqayyoo kana godhuudhaaf aangoo akka qabu asirraa arginaa jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyoo albee gara lamaati. Akka Ibruu 4:2-13 albee gara lama gara tokkoon hin mura gara lachinuu hin muraa jechuudha. Gara tokkoon hin sirreessa gara tokkoon immoo dogoggora muree balleessa. Waaqayyoon dubbii isaatiin akkaataa kanaan akka jiraannu barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaaf wanna baay'ee akka dubbate wanna baay'ee dubbii isaatiin akka dubbate yeroo seexan isa fattanuu beela rakkina waan baay'ee keessa yeroo inni ce'u dhufee kan isa fattanuudhaa barbaadee gooftaan keenya dubbii isaatiin ofirraa deebise. Beela'ee rakkannaan dhagaa kana daabboo godhe yoo jedhu namni dubbii afaan waaqatiin ba'uun jiraata malee wajjin jiraata malee biddeena fi dhugaatii duwwaadhaan miti kan jiraatu gooftaan keenya dubbisee kan deebise. Efesoon 12 irratti illee kan arginu kana. Kanaaf dubbii waaqayyoo ija kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fooniin dubbii waaqayyoo dhiiga wajjin miti lolli keenya hafuura wajjin dubbii waaqayyoo. Kanaaf hojii seexanaa yeroo adunu wanni sodaannu hin jiru. Seexanan sodaannu. Maaliif seexanni kan moome aangoo waaqaa jalatti kan gadi kufe. Kanaaf dogoggora adda addaa, dhiphina adda addaa, bu'aacii adda addaa, dhibee adda addaa keessa yoo jiraanne, peenii adda addaa keessa yoo jiraanne waaqayyoo gara dubbii isaa kana keessaa nu baasa saba waaqayyoo. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis 16:33 irratti addunyaa kana irratti yeroo jirtan fatanaa yookaan bu'aacii adda addaa qabdu. Garuu addunyaa kana ani moo'ee jira. Isin wajjin jira gooftaan keenya yeroo dubbatu. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Saba waaqayyoo yeroo hundayyuu kana yaadachuutu